Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii ASTECH hundinuu nageenya badhaadhaa jechaa har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kiyyaas YouTube chaanaalii irratti viidiyoo akkam yoo godhiifne subscribe fi view hedduu argannuu fi yeroon itti viidiyoo nuti gadi dhiifnu murteessaadha. Yeroon nuti viidiyoo hojjenne viidiyoo bareedaa nama harkisu ta'uu qaba. Viidiyoon keenya viidiyoo hojjennu sun yeroo akkam yoo ol baafne view hedduu argachuu dandeenya kan jiru yommuu ta'u, egaa ASTECH warri subscribe godhin subscribe godhuudhaan maatii nu godhaa jechaa kan gama viidichaatti seennu ta'a. Viidiyoon keenyaas YouTube chaanaalii keenya banuudhaan iddoo profaayilii YouTubein keenya jiru irra kilik godhuudhaan YouTube studio jee dhufaa gama harka mirgaa irratti YouTube studio itti erga seenteen boodatti egaa kun mobaayila bilbila mobaayilaa irratti osoo hin ta'in koompitara irratti akkanatti fidaa YouTube studio erga seente waan hundinuu koopiraayitiin koomentiin si kennamu viiwiin hanga argatte namni subscribe si godhee fi wanni hundinuu jalatti argama. Daashboard gama harka bitaa irra dhufuudhaan daashboard content playlist fi analytics comment subtitle copyright jee jira. Akkana gad harkifachuudhaan wide monetization customization audio library jee jira. Kana as keessaa iddoon itti viidiyoon nuti hojjennu yeroo akkam akka gadhiisuu qabnu yoo yeroo akkam hojjenne gadhiifne view hedduu arganna kan jiru yommuu ta'u, eessa dhufuudhaan laallaa analytics iddoo jettu dhawxana irratti dhufuudhaan kilik goona. Analytics irratti erga kilik gooneen boodatti egaa total watch hour time fi wanni hundinuu viidiyoon keenya namni haara inni nam meeqaa view nu godhe kan duraan view godhe yoo nam meeqaatu irra deebi'ee nu daawwachaa jira. Viidiyoo nuti gadhiifnu kan jiru as jalatti gama harka mirgaa irratti total subscriberiin kee asirra siif baay'ifiifu yeroon subscriberiin kee itti ol ka'es akkanatti siif himama. Fakkeenyaaf Noovembarii 10/2022 hanga Noovembarii 16/2022 tti hanga ta'e dabalee jira. Deebi'ee Noovembarii 16/2022 hanga Noovembarii 20/2022 tti hedduu ol ka'eeti jira jechuudha. Akkasumatti si agarsiisaa deema. Vieweriin keetis hangana. Eessa sitti himaa yeroo akkanatti addaan baasee subscriberiin guyyoota 82% more than previous 28 day. Egaan YouTube chaanaalii banadhee guyyoota 28 dhufan natti dhiyaatu kana keessatti parsantii 82 idee jechuudha subscriberiin. Maaliif yeroon itti viidiyoo gadi dhiisuu fi yeroon viidiyooleen ani hojjedhu bareeda waan ta'eef yeroo kana keessatti idee jira. Guyyoota nama 153 kan jiru kana kan dabalame. Yeroon itti viidiyoo nuti gadi dhiifnu murteessaadha. Fakkeenyaaf namni yeroo itti boqonnaa qabu yeroo kamittiin view hedduu argadha jettee kan laaltu ta'a. Saniifuu audience hajuu kanarra kilik godhuudhaan yeroon ati nam meeqaa haara inni view naa godhee fi ol ka'aa deemu jira moo xiqqaachaa deemu jira. Wanni kalar parpiliidhaan akkana kaa'e kun return vieweridha. Return viewer jechuun subscriberii kee kan duraanii jechuudha. Namni duraan subscribe godhee jiru viidiyoo ati gadi dhiiftu view godhaa jira moo hin godhu. Enda kalarii isa magariisa cuquliisa fakkaatu kan hangan kaa'e immoo maali new vieweriin kan dhiyeenyatti subscribe si godhee ta'e kan haaraa kanumatti osoo Google account hin qabne view si godhus ta'ee jechuudha. Wal keessatti kan jiru bakka tana itti aansuudhaan akkanatti gama harka mirgaa dhufuudhaan Noovembarii 16/2022 hanga Noovembarii 20/2022 tti viidiyoon ani gadhiisu namni hedduun daawwatee jira. Iddoo kalarii bareedaadhaan kalarii wanni si agarsiisu kun vieweriin kee akkana guddachaa deemaa jechuudha. New vieweriin dabalaa jira. Saniifuu akkanatti guddinni kun asii laaluu qabdaa jechuudha. Kana inni isiniif dhaamuu barbaadu immoo maali yeroon itti viidiyoo gadi dhiiftan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amma guyyaa keessaa sa'a 7 fi daqiiqaa 30 hanga halkan keessaa sa'a 3 fi daqiiqaa 30 fa'aa ta'uu qaba. Iddoo san yoo gad dhiiftan
naannoo yeroo san keessa yoo dhiiftan viiwii hedduu argachuu dandeessan jeetii yaada. Egaa waaniin ani kana yaalii godhaadha viiwii hedduu argachuu dandeessan viidiyoon keessan viiwii hedduu argachuu danda'a jechuudha. Isa kana inni isin jechuu barbaadu egaa viidiyoon har'aaf nuti qabnu kanuma hanga yeroo itti aan walitti deemnutti nagaan turaa jechaa warri subscribe nu godhin subscribe naa godhaa isin jaa ASTECH yeroo gaarii.